Video kana keessatti barnoota haalaan barbaachisaa ta'e qabadhee isiniif dhufee jira. Namoonni social mediaatti fayyadamtan kan akka Telegiraama, Imo, Messenger, Bootomii, WhatsApp fi kan kana fakkaatan miidiyaalee hawaasaa kan jedhaman kanneen itti fayyadamtan wanta murteessaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Wanti kun maalidha? Isinitti hima. Lammaffaa immoo dhaggeeffattoota kan bilbila keessan irratti wanta gonkumayyuu sitingii tuquu hin qabne tokko isinitti agarsiisa. Sitingii kana osoo hin beekin yoo kan tuqxan taate yookaan immoo kan oon godhatan ta'e bilbila keessan cufuunis banuunis isinitti ulfaataa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan bilbila keessan hojiidhaan ala gootu yookaan itti fayyadamaan ala gootu jechuudha. So sitingii kana namni kamiyyuu oon godhachuu hin qabu. Bilbila keessan ni balleessitan waan ta'eef itti fayyadamaaf ni balleessitan waan ta'eef wanta kanarraa of eeguun murteessaadha. Sitingii kana oon godhachuurraa. Sitingiin kun eessatti argama? Akkamitti immoo irraa of eegdan kan jedhu isinitti agarsiisa. Sitingii kana namoonni osoo hin beekin bilbila keessanii keessa yeroo seentan dhaggeeffattoota kan sitingiiwwan tokko ni sirreessitanii osoo yaaddanu sitingii kana akka tasaa yoo kan oon gootan ta'ee bilbila keessan gonkumayyuu itti fayyadamuudhaaf hin dandeessan. Kanaaf sitingiin kun maalidha? Eessatti argama kan jedhu isinitti agarsiisa. Akka irraa of eeggannoo gootaniifi. Akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti dhaggeeffattoota kan miidiyaalee hawaasaa Telegiraama, Imo, Messenger, Bootomii, WhatsApp fi kan kana fakkaatanitti warroonni fayyadamtan yeroo miidiyaalee hawaasaa kanneen yookaan Imo fakkeenyaaf Imoodhaan nama yeroo walii bilbiltan sagaleen keessan nama sanitti hin dhageessisu yoo ta'e yookaan immoo sagaleen nama sanii isinitti hin dhageessisu yoo ta'e akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan. Wanti kun Telegiraama irratti illee, Imo irratti illee, Messenger irratti illee, Bootomii irratti illee, WhatsApp irratti illee miidiyaalee hawaasaa kamiyyuu kan itti walii bilbiltan kan itti miseejii adda addaa itti walii ergitan kana irratti ni hojjeta. Kanaafiyyuu sagaleen isaa yookaan sagaleen nama isinii bilbiluu yookaan isinitti hin dhageessifne ta'e akkanumallee sagaleen keessan nama sanitti yookaan hin dhageessifne ta'e akkaataa ittiin sirreeffatan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kanaan godhumaatti daawwadha. Nageenya isin daganne yooyyaa shamaa harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumara. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan gammachuu isin haadha qabachaa warroonni hanga ammaatti YouTube chaanaalii kanaaf maatii hin ta'in subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee like, share gochuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoon kun namoota baay'ee ni fayyada waan ta'eef egaa amma yeroo isin irraa fudhadhu gara barnoota keenya kanarraatti ceena. Egaa tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo miidiyaalee hawaasaatiin yeroo waliif bilbiltanii namoota wajjin haasoftan sagaleen keessan namoota sanitti dhagamu yoo dhabe yookaan immoo sagaleen nama isinii bilbilee sun isinitti dhagamu yoo dhabe akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan. Gaafii kana namoota baay'eetu keessaa na gaafata. Sababa kanaaf viidiyoo kana isiniif hojjedhe. Egaa dhaggeeffattoota kan koo ani aappii tokko irratti isinitti agarsiisa. Kanaaf immoo isteeppii maamman isinitti agarsiisu kanaan sirreeffatan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wanti kun kan uumamu tokkoffaa sitingii sirraahuu qabu aappoota kanneen irratti waan hin sirreeffatiniif. Sitingiin kun akkamitti sirraahaa yoo sirraa'e immoo eessa taa'aa kan jedhu isinitti agarsiisu duraan dursee. Jalqaba iskiriinii bilbila keessanii qaqqabaatii gad harkisaa. Ergasii immoo sitingii bilbila keessanii keessa seenaa. Sitingii bilbila keessanii keessa erga seentanii booda akkana keessa gad dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo bilbilatti sitingiin kun garaagarummaa qaba. Privacy jedha ana biratti. Asin biratti yoo kan isinii dhufin ta'e immoo privacy inda security jedhee isinii dhufa. So sitingiin kun bilbilatti garaagarummaa qaba. So privacy kan jedhu kana keessanii seentu. Ergasii immoo as keessatti wantoota sadiitu argama. Tokko kaameraadha, lama maayikiroofoon, sadaffaa lookeeshiniidha. Wantoota kunniin hojii mataa isaanii qabanii har'a kan isiniif qabadhee dhufe Imoodhaan, WhatsAppidhaan, Telegiraamaan miidiyaalee hawaasaa kamiiniyyuu namaaf bilbiltanii namni isinii bilbilee yoo sagaleen sun isinitti dhageessisuu dhabe yookaan nama sanitti dhageessisuu dhabe akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan. Maayikiroofoon kan jettu lammaffaa irratti kan argamtu kanarratti amma aappii lama qofatu argama. Two apps. Aappii lama qofatu argama. Aappiiwwan kunniinis tokkoffaa X recorderidha. Kan amma screen record ittiin gochaa jirudha. Maayikiroofoonni isa access godhaa jira jechuudha. Lammaffaa immoo Imoodha. Imoonis access gochaa jira maayikiroofoonii isaa oon ta'edha. Aappoonni kuuwwan immoo dhaggeeffattoota kan koo gonkumayyuu maayikiroofoonii isaanii yookaan sagaleen isaanii namaaf yeroo an bilbilus ta'e yeroo namoonni naaf bilbilan dhagahamuu hin danda'u. Sababni isaas akkuma amma asirratti argartan maayikiroofooniin kan koo oon hin taane maayikiroofooniin aappoota kanneen oon waan hin ta'iniif sagalee san dhagahuu hin danda'u. Kan sirriitti dhagahuu danda'u Imo qofa irratti yookaan immoo Xendera yookaan X recorderii kana qofa irratti jechuudha. So aappoota biroo immoo akkaataa ittiin dhaggeeffattoota kan koo sagaleen nama isiniif bilbilee yookaan immoo isin bilbiltanii fi isin dhageessisuu dhabee akkaataa ittiin sirreeffatan amma isinitti agarsiisan hordofaadha sirriitti. Jalqaba irratti aappii maayikiroofoonii isaa yookaan sagaleen isaa isin dhageessisuu didee yeroo namaaf bilbiltan jechuudha yookaan namni isiniif bilbilu ni filattan. Fakkeenyaaf isin Imo ta'uu danda'a, Messenger ta'uu danda'a, WhatsApp ta'uu danda'a, Bootom ta'uu danda'a. Steeppiin isaa tokkuma waan ta'eef an Telegiraama irratti isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf Telegiraama irratti namni tokko isiniif bilbilee sagaleen keessa yookaan isatti dhageessisuu dhabe yookaan immoo sagaleen isaa kan isinitti dhageessisuu dhabe wanti isin gochuu qabdan Telegiraama irratti al tokko qaqqabdan sirriitti jechuudha. Yeroo qaqqabdan asirratti marrattoon i fakkaattu kan raajeffannoo fakkaattu as gubbaa kanarratti isinii dhufti jechuudha.
ishee irratti kilik gootan. Ergasii immoo gara fuula kanaatti fudhataa dhaggeeffatu kan koo asirratti akkuma asirratti argatan notification kan jedhu kana allow godhachuu ni dandeessanii kun mirga keessa rakkoon qabu notificationiin akka isin dhaqqabu yookaan meseejiin akka isin dhaqqabuuf jechuudha. Appiin keessa background irratti akka isiniif hojjetuuf. Inni RSN sirreeffachuu qabdan permission kan jedhu kan lammaffaa irratti argamu kanarratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argatan dhaggeeffatu kan koo walii galtee uumtan asirratti. Kan maali jechuudha kan maayikiroofoonii. Maayikiroofoon kan jedhu kana not allowed jalatti yoo argama ta'e maayikiroofoon kan jedhu irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo dhaggeeffatu kan koo asirratti wantoota sadiitu argama. Tokkoffaa irratti kan argamu allow only while using this app. Yeroo appii kanatti fayyadamtan akka isin maayikiroofooniin keessan akka hojjetu gochuudhaaf tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti immoo ask every time. Yeroo hundayyuu maayikiroofoonii keessan akka isin gaafatu akka permission kennitaniif yookaan heeyyama kennitaniif isin gaafata. Sadaffaa irratti immoo don't allow. Walii galtee gonkumayyuu maayikiroofoonii keessan access gochuu akka hin dandeenye. Yeroo baay'ee namoonni sagaleen yeroo isin imo keessanii, telegraama keessanii, WhatsApp keessanii walii bilbiltanii walii faasoftan sagaleen keessa wanti hin dhageessifneef don't allow kan jedhu kanarra waan ta'eef. Kanaaf isin maalirra godhatan jechuudha? Isa jalqabaa kanarra godhatan. Allow only while using the app. Yeroo appiitti fayyadamtan maayikiroofoonii keessanitti fayyadamaadha. Appii kam telegraama irratti isinitti agarsiise isin appoota yeroo hundayyuu isa kanarra godhachuu hin dagatinaadha. Maayikiroofoonii keessan haala kanaan sirreeffachuudhaan maayikiroofoonii keessan yeroo kanatti on waan ta'uuf yeroo isin telegiraamaan waliif haasoftan jechuudha. Sagaleen keessanis kan nama sanis sirriitti isinii dhageessisaa jechuudha. Imo irrattis, messenger irrattis, bootomii irratti, WhatsApp irratti illee wanti kun bifoo tokko qaba, steepii tokko waan qaba ta'eef haala sanii sirreeffadha. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffatu kan koo Sittingii yoomiyyuu yeroo kamiyyuu bilbila keessan irratti tuquu hin qabne. Osoo hin beekinis ta'ee beektanii sittingii kana on godhatan taanaan bilbila keessanitti gonkumaa fayyadamuu hin dandeessan. Bilbila keessan ajaja keessaniin ala ta'a jechuudha. Kana sirreessuu kan dandeessan mana suphaa deemtanii yookaan laaptooppiidhaan sirreessuu ni danda'ama. So garuu bilbila keessan harka keessanii sirreeffachuu hin dandeessan. So wanta kana irraa of eeggannoo akka gootaniif isinitti agarsiisa. Sittingii kanas argachuudhaaf dhaggeeffatu kan koo sittingii bilbila keessanii seentu. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan gara dhumaarra ni dhuftu. Ergasii immoo accessibility kan jettu sittingii tokko ni argamti ishee keessa seentanii. Ergasii immoo dhaggeeffatu kan koo accessibility keessa erga seentanii booda talk back jettu jirti. Ishee irratti kilik gochuudhaan ishee kana asirratti hongiriin kun haala kanaan dhufti. Yeroo hundayyuu bilbila keessan sirriitti hojjeta waan ta'eef yeroo kamiyyuu dhaggeeffatu kan koo dogongortanii ishee kana on akka hin godhanne tasumayyuu on godhachuu hin qabdan. On yoo godhatan bilbila keessan yeroo hundayyuu ajaja keessaniin hin deemu. Bilbila keessan cufuus banuus hin dandeessan itti fayyadamuudhaaf ni rakkatu waan ta'eef sittingii kana dogongoraanis ta'ee gonkumayyuu dhaggeeffatu kan koo on godhachuu hin qabdan. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana like gochuudhaan akkanumallee share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqaba. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.